بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برباداتي تو صاحب ساتي وجني مقالا خيسة ديم وتما مقالا خيسة ديموتي فوقي تركنا ولا الله عليه بر فوقي قدو تنكم على لتي قنقلاتا تاسابي قدو غنافي مخينا منا وان ببريدو تنكم كدت تلالتي مالينن sadiru gafa ummanne kanatti qabeenya rabbi irraa hiratu nuti eesuma biraa qonna je nu ummanne kana qabeenya fudhatee jira laa taruu yan teenya tun gafa eesuma qotte eesuma qotne gafa ummanne kana qabeenya rabbi irraa hiratu eesa jirra nuti hojii je amma waan fadhe osootti hime namichi kun beeki sammuun isaa qottee jirti kursi fadhe isan seenu maal godhe qottu bakka guyyaa san jirruun siimaa jeen eessa jira qoosiin geessa jedhuma fuudhee eessa geesse beekta mana yaalaa geesse mana yaalaa ka kun fayyaa dhabee nyaata dadhabee kun ciisa dadhabee hodhachi kun yaa rabbii kiyya jedhu ka kun miilarraa muruu deeman kaan harkarraa muruudhaa deeman kaan kan operaasiyoona godhan kan agarsiiseeti guyyaadhaan manni kana dhukkuba hiratu kana hoo eessa jirtaa jeenati bakka guyyaa ummanni dhukkuba hiratu kana jirru garte bakka san guyyaa qabeenyi hiramus guyyaa sanjirraa jeen maalin yaadachiise beekta nama sii gadi ilaale malee nama sii oli ilaalinii guyyaa kana eessa jirraa jetta namichaatiitu odoon kophee dhabaa deema jee sanii jechaa gaddaa deemu jiruutiin nama miilan qabne arkee sababa saniin alhamdulillaahi jee akkasif irraa dhaabbadhee jee saniif gaafam gammadda gaafam milkooyta beekta gaafa tadabarteef sheenaa'uu dhiiftee taganaa dhuftuuf ammoo hiraaruu dhiiftee ta'amma keessa jirtuuf ammoo rabbiin na fadhee rabbii akkana naa fadhee alhamdulillah katanan qabneewu hedduu jiraa miti jechaa gaafa beeytee tana hubatte gaafas milkooyta akkasi quba qabaadhu hin hiraarin maal sii gooti hiraarri salaamu alaikum